nagaa maatuuwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa 7ffaa kutaa 2ffaa qabadhee dhiyaadhaan jira jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan waliin ilaallu in today's part we will see historical origins of the nucleus and its constituting particles. Seenaa argamuu nucleusootaa akkasumas immoo particleota nucleusin irraa ijaarame akkamitti argamani kan jedhu kutaa har'aa keessatti ilaalla jechuudha. First we will see discovery of the nucleus. Nucleusin akkamitti akka argame ni ilaalla jechuudha. Eenyutu akka argate experiment akkamitti immoo akka argame ni ilaalla. And then discovery of the proton, argamuu protonii constituent yookiin immoo qaama ijaarsa nucleusii keessaa yookiin kan nucleusin irraa ijaarame keessaa tokko protonii akka ta'e ni beektu jechuudha. Kanaafuu protoniin akkamitti akka argame har'a ni ilaalla jechuudha. And then the discovery of neutron, argamsa neutron illee ni ilaalla jechuudha kutaa har'aa keessatti. Egaa kaayyoon qabiyyee kanaa viidiyoo kana yookiin immoo barannoo kana erga xumurtaniin booda wanti isin argachuu keessan mirkaneeffachuudhaa qabdan at the end of this video you should be able to explain the discovery of the nucleus through Rutherford's gold foil experiment. Akkaataa argamuu nucleusootaa yookiin immoo nucleusii karaa yaalii gold foil yookiin immoo waraqaa warqee eenyutu gaggeesse Rutherford yookiin immoo saayintistiin Rutherford jedhu gaggeesse kanaan ni ibsitu jechuudha. Akkamitti akka inni argate nucleusii yaalii kana fayyadamee jechuudha. Waraqaa warqee fayyadamuudhaan Rutherford nucleus kana discover godhe jechuudha. Akkamitti akka discover godhe kana sirriitti ibsuudhaa danda'u qabaatu jechuudha. And then describe how the proton was discovered and identified as a positively charged particle. Akkasuma akkamitti akka protoniin argame, eenyuun akka argame, akkamitti immoo chargii positivii akka qabaatellee maal goone jechuudha ni ilaalla jechuudha. And then isinillee ibsuudhaa danda'u qabaatu jechuudha. Then explain the discovery of the neutron and its role in atomic nuclei. Argamuu niutroonii akkasumas immoo gaheen isaa nucleusota keessatti maal akka ta'e ibsuu danda'u qabaatu jechuudha kutaa har'aa erga barattaniin booda. Finally, you should be able to identify the scientists involved in these discoveries and their contributions. Scientistoota argannoowwan kana keessatti argannoo nucleusii, argannoo protonii, argannoo neutronii keessatti hirmaatan adda ni baastu yookiin immoo maqaa isaanii baruudhaa qabdu. Gahee isaan taphatan yookiin immoo maloota akkamiitiin yookiin immoo eksperimentiiwwan akkamiitiin akka argatanis adda baastanii beekuudhaa qabdu jechuudha. Egaa isinis chaanalichaaf keessummaa taanan subscribe gochuu hin dagatinaa, maatii taanan viidiyoowwan like share gochuu hin dagatinaa, akkasumas caalmatanii deeggaruu yoo barbaadan yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN banadhaa, akkasumas qabiyyeewwan materiaalawwan barnoota garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii telegiraama keenya Abdii Fiiziks Akaadaamii join gochuu dandeessu, akkasumas feesbuukii join gochuu dandeessu, instaagiraamii, tiiktookii gama hundaanuu isin deeggaruudhaaf qophii xumurree jira jechuudha. Egaa qabiyyarraa kallattumaan eegarraa 7.11 historical origins of the nucleus and its constituting particles. Egaa seenaa argamuu nucleusii fi qaama ijaarsa isaa yookiin immoo particleota yookiin suudoowwan inni irraa ijaarame. Okay, first let's see discovery of the nucleus. Rutherford and his two students Hans Geiger and Ernest Marsden in 1909 aimed positively charged particles stream of helium nuclei at extremely thin piece of gold foil which is about 100 nanometer thickness and used a fluorescent zinc sulfide screen to study the deflection caused by alpha particles. Egaa nucleusiin kan argame barattoota yookiin immoo hiriyoota Rutherford lama Geigerii fi Marsden warreen jedhaman akka lakkoofsa Girigooriyaanii bara 1929tti maal godhan jechuudha. Gold foil irratti alpha particle yookiin immoo heliumii gallakkisanii jechuudha. Heliumii gallakkisanii jechuudha. Gold foil irratti asuma akka laaltan inni kun source of radio activity yookiin immoo radiation jechuudha. Alfaan asirraa emit ta'aa jira. Alpha particle kana asirraa gold foil asirratti kan argitan isa yellootiin barree argitan kanaan gallakkisuudhaan jechuudha. Egaa inni immoo asiin marfamee argamu kun zinc sulfide screen isaaniiti jechuudha. Screen kana fayyadamaniiti. Akkuma asirraa laaltan xiyyi alfaa kun yommuu dhaqee gold foil kana rukutu kallattii garaagaraatiin inni kun kallattiidhaan kan darbe jira, xiqqoo kan darbe jira, duubatti illee
reflect ta'ee kan deebi'ee jira jechuudha. Duubatti kan balaqqeessee deebi'ee jira jechuudha. Asuma irratti akka mul'atu kan ammoo yommuu guddisnee ilaaluudha jechuudha. Asii alfaa paartikiliin bifa kanaan dhaqe. Alfaan paartikiliin bifa kanaan dhaqe kun inni kun akkuma jirutti kan darbee jira jechuudha. Kun asirraa asirratti akka ilaalaa jirtanitti kan kallattumaan darbee ni jira. Kan immoo daddabee ni jira. Kan duubatti deebi'ee ni jira jechuudha. Ni jira jechuudha. Egaa eksperimentii kanarraa wantoonni isaan argatan maalidha? Rutherford's evidences and the conclusions are summarized as follows. Akkaataa kanaan summarize gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma amma fiigarii irratti ilaalaa turtan. Most of the alpha particles passed through the gold sheet with no or small deflection, which means about 0 degree to 10 degree deflection. Xiyyoonni baay'een alfarraa gold sheetitti gallakkifaman kallattumaan darbanii jechuudha. Kun bifa kana akka asirratti ilaaltan jechuudha. Kallattumaan darbanii. Inni kuni Rutherford maal conclude akka godheef isa gargaare? Most of the space in an atom is empty. Egaa inni asitti argitan kuni atamii osoo ta'eeti. Inni immoo yelootiin barraa jiru kuni niikulasii keessan. Kanaafuu sararoonni akkuma dhaqaniin darbuun yookiin immoo xiyyi alfaa paartikilii akkuma jiruun darbuun atamiin kutaan baay'een isaa bakka duwwaa yookiin immoo homaa akka hin qabne hubatanii jechuudha. Homaa akka hin qabne hubatan. Egaa isaan jalqaba eksperimentii kana yommuu gaggeessan maal expect godhanii turanii? Yeroo kanatti atomic modeeliin ture kan Thomson ture jechuudha. Waan akka isfiirii yookiin immoo kubbaa wayii elektiroononni immoo keessa kubbaa sanaatti distribuut ta'anii argamu jedhamee ture. Kanaafuu yaadni isaanii maal ture? Egaa atamiin chaarjii pozitiivii baay'ee kan qabudha. Chaarjiin pozitiivii kun guddaadha. Alarraan jira waan ta'eef alfaa paartikiliin immoo chaarjii pozitiivii qabu waan ta'eef hundi isaa difleektii ta'a jedhanii yaadanii turan isaan jalqaba jechuudha. Hundi isaa xiyyi hundi difleektii ta'a jedhanii yoo eksperimentii hojjetanitti kan isaan eegan ta'uu hin dandeenye. Xiyyoonni baay'een hundee maal ta'anii ni darbanii jechuudha. Kanaafuu xiyyoonni baay'een darbuun kuni akkuma nama isiniin jedhe maal akka conclude godhaniif isaan gargaare yookiin immoo Rutherford gargaare atamiin iddoon baay'een isaa duwwaa ta'uusaa yookiin immoo iddoo baay'ee kan guutee jiru elektiroonota ta'uusaa mirkaneeffatanii jechuudha. Second, some of the alpha particles were deflected by very small angles between 10 degree to 90 degrees. Xiyyoonni alpha particlii muraasni isaanii immoo kofoota muraasan dabanii jechuudha. Baay'een isaanii hin dabne akkuma jirutti darbanii yookiin immoo kofa digirii 10 gadiin qofa dabanii. Muraasni isaanii immoo kofa digirii 10-90tiin dabanii jechuudha. Kun bifa kana. Kana jechuun maal jechuudha? Iddoo kanatti egaa kan chaarjii poozitiivii qabu eenyu qofadha? Niikulasii qofadha jechuudha iddoo kanatti. Ganaa bira ga'amuuf jira yeroo eksperimentii kun gaggeeffamutti. Alfaa paartikiliin niikulasiitti siqee gallakkifame fakkeenyaaf inni kun gara oliitiin yoo gallakkifame ol daba jechuudha. Maaliif alfaa paartikiliin kun poozitiividha. Alfaa akkasuma niikulasiin poozitiividha. Poozitiiv wal dhiibuudhaan kallattii kanaan darba jechuudha alfaa paartikiliin kun. Gara gadiitiin kan dhufes immoo akkanumatti jechuudha. Lammaffatti isa argan. Inni kun immoo maal akka conclude godheef isa gargaare? The positive charge in an atom is not uniformly distributed but concentrated in a very small volume. Qaamni chaarjii poozitiivii qabu kan atamii kun iddoo hundatti haala wal fakkaataatiin akka faffaca'ee hin argamne bira ga'e jechuudha isa kanarraa. Eentu Rutherford. Malee akka miree niikulasiin yookiin immoo qaamni chaarjii poozitiivii qabu kan atamii kun iddoo xiqqaa wayitti vooliyumii xiqqoo wayii qabatee akka jiru tilmaame jechuudha. Maaliif iddoo tokkotti kallattumaan darba xiyyi kun. Xiyyi kun wal fakkaataadha alfaa paartikiliidha jenneerra jechuudha. Iddoo tokkotti immoo ni daba jechuudha. Kana qofa miti sadaffaarrattis wanta biraa argataniiru. Very few of the alpha particles were deflected back towards the source, which means in between 90 degrees and 180 degrees angle. Only very few being at 180 degree. Egaa ani muraasuma isaa fudhadhe kan 180 degree qaban fudhadhe baay'een xiqqoon
maal ta'anii duubatti deebi'anii jechuudha. Guutumaan guutuutti bilaqqeessanii duubatti deebi'an. Muraasni wayii immoo kallattiidhumaan deebi'anii jechuudha. Kallattiidhumaan dhaqaniituma kun wanni kun amma inni ani fudhadhe kallattiidhumaan dhaqee ofirra deebi'e jechuudha. Kun immoo maal akka konkuluud godhaniif isaan gargaare most of the mass of the atom and all the positive charge is concentrated in a tiny central space what Rutherford called the nucleus. Kun immoo maal akka murteessaniif isaan gargaare maasiin atamii harki caalu akkasumas immoo chaarjiin poozitiiviin waan xiqqoo wayi a tiny waan xiqqoo kan seentarii yookiin immoo gidduu ispeesii sana yookiin immoo gidduu atamiitti argamtu kan Rutherford nucleus jedheen sun achitti argamuu ishee mirkaneeffatanii jechuudha. Egaa waan sadii asirraa fudhattu. Sararoonni baay'een yookiin immoo xiyyoonni baay'een kallattumaan darbanii iddoo sana nucleasiin yookiin immoo chaarjiin poozitiivii akka hin jirre mirkaneeffatanii yookiin immoo elektiroononni hangi isaanii baay'ee xiqqaa akka ta'e hubatanii. Alfa paartikiloonni muraasni wayii immoo defleektii ta'anii darbanii baay'ee xiqqoo kan ta'an immoo duubatti deebi'anii. Kanaafuu iddoon itti duubatti deebi'an suni nucleasii ta'uusaa maal godhanii mirkaneeffatanii jechuudha. Alright. Based on his observations, Rutherford proposed a new atomic model, what we call solar system model, in 1911. Daawwannaa yookiin immoo eksperimentii isaa kanarratti hundaa'uudhaan Rutherford moodela atomawaa haaraa kan solar system model jedhamu maal godhe jechuudha? Propose godhe yookiin immoo dhiyeesse jechuudha. Isa dura kan ture kan eenyuti? Chemistry keessatti sirriitti barattaniitu kan J.J. Thomson Plumberding model yookiin immoo isfiirii fakkaata jedhee kan kaa'e sana ture. Isfiirii ta'eet elektiroononni immoo keessa isaatti faffaca'anii argamu kan jedhe. Isa sana jijjiiruudhaan chaarjiin poozitiivii kunoo akkuma argitan keessatti elektiroononni immoo alarraan itti marsuu kan jedhu kana eentu kaa'e jechuudha? Rutherfordtu kaa'e jechuudha. Isa kanas maal jedhee ibse? Most of the mass is concentrated at the nucleus and the electrons surrounding the nucleus revolve around it with very high speed in a circular path called orbit. Maal jedhee kaa'e jechuudha? Hangi wantoota yookiin immoo hangi maatarii baay'een eessa keessatti kan kuufamedha? Nucleus keessatti kan kuufamedha. Concentrated. Electrons surrounding the nucleus. Elektiroononni immoo nucleusota kanatti maal godhu? Ni naanna'u. Nucleusitti naanna'u. And revolve around it with very high speed. Speedii guddaadhaan naannoo sana maal godhu? Itti marsu yookiin immoo itti naanna'u. Daandiin isaan itti naanna'an kunis immoo daandii geengawaa orbitii jedhamudha jedhee kaa'e jechuudha. Kanaafidha solar system model kan jedhamuuf jechuudha. Orbitiidha. Bifa kanaan itti naanna'u jedheet atomic modelii kana fakkaatu kaa'e jechuudha. Egaa chemistry keessatti atomic modelota akkamii akka turan seenaa isaa bal'inaan ni beektu jechuudha. Achirraa ilaaluudhaa dandeessu. Isa kana conclude godhe jechuudha. Kanaafuu nucleasiin bifa kanaan kan argamedha jechuudha. What are the drawbacks of the Rutherford atomic model? Kana isin sirriitti beektu chemistry keessatti barattaniitu jechuudha. Garuu nuyi gabaabsinee hedduu jira. Tokko qofa fudhanne jechuudha. Maaliin hanqinni isaa maal ture Rutherford atomic model? It is failed to explain the stability of electrons in a circular path. Waa'ee tasgabbaa'ummaa elektiroonotaa circular path kanarratti ibsuu irratti maal ta'e kufeera jechuudha. Hin ibsine jechuudha. Elektiroononni orbiitii isaanii yookiin immoo orkees sheelii isaanii irratti stabiliidha jechuudha atamoota baay'eedha. Fakkeenyaaf nu stabiliidha. Kanaafuu elektiroonni nurra jiran stabiliidha jechuudha. Garuu isa kana hin ibsine ture. Maal jedhee ture? Rutherford stated that electrons revolve around the nucleus in a circular path, but electrons in motion would undergo acceleration and cause energy radiation. Egaa maal jedhee ibse? Elektiroononni naannoo nucleusii irra daandii marfataa irratti marsu jedhee jechuudha. Garuu elektiroononni kun yommuu socho'an maal godhu? Accelerate ta'uu yookiin immoo ni guuluu jedhee jechuudha. Yommuu guulan kana immoo cause energy radiation. Anniisaa gallakkisu. Elektiroonni adda guulaa deemanii calallaa yookiin immoo anniisaa calallaa irraa argamu gallakkisu jedhee jechuudha. Wanti tokko immoo anniisaa yommuu gallakkise dhumarratti maal ta'a jechuudha? Enerjii luus gochaa jira. Enerjii erga luus godhe elektirooniin orbiitii isa itti aanutti kuuftii deemte xumura irratti nucleasitti kufuu dandeessi jedhee kaa'e jechuudha. Eventually, electrons should lose energy and fall into the nucleus.
xumura irratti elektirooniin niwukileesiitti maxxanuu dandeessi dhaqxee itti dabalamuu dandeessi. Sababni isaas orbiitii ishiirra adaduma naannoftu asirratti yommuu ilaallu orbiitii ishiirra fakkeenyaaf orbiitiin kun alarraan jira yoo jenne isheen orbiitii alarraa jirtu kun osuma naannoftu enerjii galakkisaa deemti. Yommuu enerjii galakkistu dhuftee orbiitii kanatti kufti. Ammas immoo deebitee dhuftee niwukileesiitti kufti jedhee ka'e. Garuu elektiroononni akkas hin godhani jechuudha. Orbiitii isaan irratti maalidha? Stabileedha jechuudha. But this never occurs. Electrons are stable in their path. Kuni garuu maalidha? Gonkumaa hin uumamu jechuudha. Elektiroononni paathii isaan irratti yookiin immoo orbiitii isaan irratti stabileedha jechuudha. Isa kana irratti akka hanqinaatti kaasuu dandeenya. Hedduu jiru isaan immoo ofii keessanii ilaaluu dandeessu. Let's move on to discovery of the proton. Egaa elementii tokko elementii kan jechisiisu kutaa darbe keessatti prootoonii akka ta'e baranneerra. Prootooniin kun akkamitti akka argame ilaallaa jechuudha. Here we go. Rutherford thought that a hydrogen nucleus must be the fundamental building block of all nuclei and also possibly a new fundamental particle. Egaa Rutherford maal lafa kaa'e jechuudha yeroo sanatti niwukileesiin haayidroojinii niwukileesii biroo ijaaruudhaaf ka'umsa kan ta'e yookiin immoo building blockii kan ta'e yookiin immoo qaama ijaarsaa maaliif jechuudha niwukileesota biraati jedheeti yaade jechuudha. Eentu Rutherford maal jedhee yaade niwukileesiin haayidroojinii niwukileesonni biroo hundi irraa ijaaramanidha yookiin immoo isa bu'uuraati jedhee kaase. Akkasumas also possibly a new fundamental particle. Akkasuma particle bu'uuraa haradha jedhee yaade jechuudha. Akkasuma mirkaneesse jechuudha. Akkamitti akka mirkaneesse ni ilaalla jechuudha. Rutherford postulated the hydrogen nucleus to be a new particle in 1920, which he called proton, as he bombarded nitrogen-14 by alpha particles. Rutherford niwukileesiin haayidroojinii paartikilii haaraa akka ta'e bara 1920 irra ga'e jechuudha. Paartikilii haaraa maaliif haayidroojin waaniin isheen kun jechuudha. Pirootiyeemii kan jennuun jechuudha. Niwukileesiin isaa niwutiroonii hin qabu jechuudha. Niwutiroonii hin qabu. Pirootoonii tokko qofa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu niwukileesiin haayidroojinii kun paartikilii haaraadha. Paartikiliin kunis maalidha? Pirootoon jedheeni jechuudha. Rutherford. Kanas akkamitti argate? Naayitroojiniitti alfa paartikilii galakkisee jechuudha. Ammas akkuma eksperimentii duraan. Naayitroojiniitti maal galakkisee? Dura gooldi fooyiliitti alfa paartikilii galakkisuudhaan argate. Amma immoo naayitroojiniitti maal godhe? Alfa paartikilii yookiin immoo hiiliyeemii galakkisee jechuudha. Yeroo kana maal argate? Oksijiinii fi haayidroojinii argate. Pirootoononni ni galakkifamu jechuudha. Elementiin haaraan asitti uumameet haayidroojinii asitti uumama jechuudha. Bifa kanaan haayidroojiniin argama. Inni abdiit the proton. Maal jedheni maqaa isaa? Paartikilii haaraa kanaan proton jedheni jechuudha. From the Greek word protos meaning first, because hydrogen was the first or lightest element. Egaa sababni inni proton yookiin protos jedheef protos jechuun jecha Giriikii first jalqaba kan jedhudha. Sababni isaas haayidroojiniin elementii isa jalqaba yookiin immoo isa xiqqaa waan ta'eef first jedheen jechuudha. Kanaafuu proton jechuun first jechuudha jechuudha. Kanaafuu protonii tokko jechuun gama biraatiin haayidroojinii jechuudha jechuudha. All right. The other is discovery of the neutron. The British physicist James Chadwick discovered the neutron in 1932. Waggoota muraasa booda immoo saayintistiin biyya British yookiin immoo Great Britain James Chadwick kan jedhamu niwutroonii argate jechuudha. 1932. His experiment was first he fired alpha particles like Rutherford did at a piece of beryllium metal. Jalqabarratti paartikiloota alfaa kana yookiin immoo calallaa alfaa kana beryllium metal irratti galakkise jechuudha. Rutherford
jalqaba gooldi foilii irratti gad lakkise booda immoo naayitiroojiinii gaazii naayitiroojiinii irratti gad lakkisuudhaan jechuudha. Eksperimentoota isaan keessatti niwukilaasii fi pirootoonii kan adda baase. Chadwick immoo alfaa paartikiloota kana biriiliyeem meetaal irratti gad lakkisee jechuudha. This released a new uncharged or what we call neutral radiation. Egaa eksperimentii kanarraa yommuu biriiliyeemii hiiliyeemiin gad lakkifamu radiationii hin beekamne wayi new unknown radiation which is also neutral is released. Ni gad lakkifame jechuudha. Was released. Hin gad lakkifame. Akkuma asirratti argitan formula keemikaalarraa biriiliyeemitti hiiliyeemii gad lakkifame sanaan booda kaarbanii fi kaarban 12 fi neutral radiation wayitu uumame jechuudha. When this radiation hits paraffin wax, egaa kan neutral radiation kana maal akka ta'e baruun hin danda'amne. Sanaan booda ni ilaalla fiigariitiin. Sanaan booda radiation kana fuuldura paraffin wax kaa'e jechuudha. Paraffin wax waan akka golgituu wayii kan paraffinii ta'e yookiin immoo haayidrookaarbanii haayidroojinii baay'ee qabu fuuldura kaa'e. Then it knocked out protons proving the radiation had mass. Sanaan booda radiationiin hin beekamne kun yommuu paraffin wiiksii kana keessa darbu egaa niwutirooniin niwutiraalidha chaarjii dhabeessa waan ta'eef hin buqqa'u yookiin gara tokkotti hin deemu jechuudha. Maal godhe pirootoonota paraffinii kanarra jiran buqqisuu danda'e jechuudha. Buqqisuudhaan radiationii haaraa uume jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Niwutirooniin kun yookiin immoo radiationiin suni niwutiroonii ta'uunsaa yeroo sana hin baramne hanga qabeessa ta'uusaa bira ga'anii jechuudha. Alright, akkamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha. He realized this radiation was made of neutral particles which he called neutrons. Maal hubate jechuudha eksperimentii kanarraa? Wanti yookiin immoo radiationiin suni, radiationiin hin beekamne suni, the unknown new radiation was made of neutral particles. Kan chaarjii dhabeessa ta'uusaa bare. Sanaan booda maal jedheen? Neutrons jedheen jechuudha. Neutrons jechuun gama biraatiin neutral jechuudha. Free from charge or no charge. Alright, akkamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Source of radioactivity isa fayyadameet bifa kanaan alpha particles biriiliyeemitti gad lakkise. Rays of alpha particles, beryllium metal, and these are neutral radiations. Radiationii hin beekamne unknown kan ta'an kana gad lakkise. Egaa radiationii kana baruu hin dandeenye. Radiationii kana baruudhaaf niwutirooniin kun maal akka ta'e baruudhaaf paraffin waaksii fidee gidduu kana kaa'e jechuudha. Yeroo kana yommuu niwutirooniin dhufee paraffin waaksii kana rukutu pirootoonatu asirraa buqqaaniit ba'uu jalqabanii jechuudha. Detection device keenya pirootoonii ta'uu asitti itti agarsiisa jechuudha. Niwutirooniin hin mul'atu. Maal akka ta'e adda baasan calallaan jiraachuu hin beekna garuu chaarjii dhabeessa waan ta'eef hin buqqa'usi uumaa ta'uun barreessa. Isa baruudhaaf paraffin waaksii as kaa'e dhufee paraffin waaksii kana yommuu rukututti niwutirooniin immoo unknown radiationiin kun pirootoonota asirraa buqqisuu akka danda'u ilaale jechuudha. The resulting collisions produced a new kind of particle that was just as massive as a proton, but it penetrated through several inches of lead. Egaa collisioniin kun xumura irratti wanti akkuma pirootoonii hanga guddaa qabu as massive as the proton akkuma pirootoonii hanga guddaa kan qabu liidii baay'ee uree deemuu kan danda'u yookiin immoo enerjiin isaa baay'ee guddaa kan ta'e argatanii yookiin immoo bira ga'ame jechuudha. Egaa walumaa galatti bu'aa Chadwick yommuu gabaabsinee keenyu the neutron is moving very fast. Neutron baay'ee saffisa olaanaa qaba ture jechuudha. Yeroo kana it penetrated several inches of the lead or the beryllium maal godhe jechuudha. Ureet keessa darbe jechuudha. The neutron is electrically neutral. Neutroniin chaarjii dhabeessadha jechuudha. Kan Chadwick argate ammasitti fayyadamaa jiru. The mass of neutron determined using the law of conservation of energy and momentum is slightly greater than that of a proton. Egaa maasii niwutiroonii seera gitaa'ummaa anniisaa fi momentumii irraa kan barbaadamudha. Hamma ta'e maal caala jechuudha? Pirootoonii caala jechuudha. Gara fuulduraatti sababa isaa maaliif akka ta'e bal'inaan ilaalaa deemti jechuudha. Ammaaf inni kun gahaadha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture. Kutaa itti aanu keessatti
part 3 we will see what keeps the nucleus together. Nucleus maaltu walitti qabe yookiin immoo nucleusiin protonota qabdi sila neutroniif protonota qabdi protonin immoo charge positive dha maaliif addan caccabu kan jedhu kutaa itti keessatti ilaalla. Channelicha subscribe goone taana subscribe gochuudhaan maatii taana video wal like share gochuun dagatina akkasumas channel deeggaruu barbaadaniin video qeedaltan deebiin banadda kutaa itti kan ammoo arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a sirriitti dubbisaa qo'adhaa barnoota gaarii.